har'a kan itti argamnu Waloomaa Design keessatti argamna. Haala isin barbaadaniin gosa isin barbaadaniin uffata aadaa fi ammayyaa callaa diizaayinoota garaagaraa jiran hedduutu nu biratti argama. Namoonni barbaadan hello jechuudhaan yookaan lookeeshin kennaa isiniif kennama. Akkasuma cidhaaf eebbaaf qophiilee garaagaraatiif namoonni biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtanis bakka isin jirtanitti isiniif ergama. Kanaafuu Waloomaa Design filannoo keessan haa ta'uun dhaamsa keenya dhaamsa Oromoo hundaati. Akkasuma iddoon mul'ata keenya yookaan argama keenya magaalaa Adaamaa naannawaa Amadee gamoo Taaddasaa Dabalee darbii tokkoffaa irratti argamna. Darbii tokkoffaa gubbaa eega ol baataniin booda gama harka mirgaatti goruudhaan lakkoofsa 31 keessatti argamna. Dhuftanii nu qunnamuu dandeessu. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa 99 yookaan 99 heloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Gama WhatsAppiitiif, gama Telegram, gama Imo fi sooshaal miidiyaawwan birootis kan akka Facebook, TikTok hunda irratti nu argachuu dandeessu. Nu qunnamaan dhaamsa keenya. Mana uffata aadaa fi ammayyaa Waloomaa Fashion Design akkasuma kan nu biratti argamuu danda'u gosoota aadaa Abbaa Gadaa, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Iluu Abbaa Boor, Gujii, Booranaa fi kan naannawa Oromoo hunda nu biratti argachuu dandeessu. Gosa barbaadanii fi diizaayinoota barbaadan bifa diizaayin ta'een, bifa ammayyaawaa ta'ee fi bifa aadaawaa ta'eenis nu biratti argachuu dandeessu. Bifa haarayaan namoonni barbaadanis koomentii irratti nuuf barreessaa. Gosa biraatiin nu bilbiluudhaan gama WhatsAppiitiin nu qunnamuu dandeessu. Ammas namoonni ayyachuu barbaadan yeroo ajajaniif kennitan bakkuma jirtanitti meetiraan yookaan suuraa dhaabbata keessanii qofa nuuf erguudhaan isiniif hojjetamuu danda'a yookaan saayizii isin godhattanii isiniif dalagamuu danda'a. Kanaafuu saayizii keessan yookaan suuraa keessan yookaan safara keessan erguudhaan bakka isin barbaadanitti isiniif erginee isin jenna. Guyyaa sooree koo yaa sorooraa koo waloo wal faana waliin nuga wal taana. Walooma 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 waliin walooma. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti korjoo kormaan kormu korommi warra kooti lammii lammii yaatu lammachi nu bayaati bokkuu gadaan galtu addunyaa maramooti. Ora bula. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti. Tabbaan tabba tabba tabbatti ol yaabu laga laga tachi darbu komoon komoo qabu komatti wal qabu komoon gamtaa qabu mataa gadiin qabu harki harka hiitee wal sakaalu arrabni dhugaa dhiibee waan dharaa daldalu. Waluma wan Afrika itti moggaa moggaatti wallaalu shimbir laga mormori marmaaru amna karratti walwaalu walbeeka walii galu harki harka hiitee wal sakaalu arrabni dhugaa dhiibee waan dharaa daldalu. Dabsee uumamaa wal lolu lakkisii lakkibo daboo dabimee waaqa waluma waan Afrikaa. Guyyaa sooree koo yaa sorooraa koo
walfaana waliin nuga wadhanna guyyaa sooree yaa sorora waloo walfaana waliin nuga wadhanna walooma 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 waliin walooma gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti korjoo kormaan kormu korommi warra kooti lammii yaatu lammachi nu bayaati bokkuu gadaan galtu addunyaa maramooti. Tabbatti ol yaabu laga tachi darbu komoon komoo qabu komatti wal qabu komoon gamtaa qabu mataa gadiin qabu harki harka idee wal sakaalu arrabni dhugaa dhiibee waan karaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa wal lakkisiile dafoo dafimee waaqa waluma waan Afrikaa guyyaa sooree yaa sorora waloo walfaana waliin nuga wadhanna guyyaa sooree yaa sorora waloo walfaana waliin nuga wadhanna.